wal nama harkaadhaa yaa dubbiin jechuudha. Gatii kana ta'eefi ati ijoollee kana fiddeertaa wanni amma si himatan kun argitee wanni amma si himatan kun dhugaadha moo dhugaa miti? Ijoollee tana waan garaas nyaatu keessaa dhageeffadhu sii maama. Dursa waa'ee ijoollee sii himuu? Naa himi rakkoon qabu ana hojiin kun kan keeti moo keetii miti? Ijoollee ka fide ana dhageeffadhu sii maama. Hayyee erga fiddee ji'a meeqa? Ji'a afur yafichaan fidee biraa biyya galee yafichi sii mana dhageeffadhu. Ji'a afur hayyaa. An biyya galee Sudaanichi kun maal na godhe kaampaanii jaraatiin dhufee anillee ijoollee nama 15 qofa ijoolleen ani fide namni 10 hojii yaa'anii ijoollee tana qofa taawwan hojii yaasee biraa galee ani. Sii galee? Nama 10 dhiiftee biraa galte. Namni 10 yaa'ee hojiitti lakki. Namni 10 qaaman dhayamu hojii miti hojiin dhimmaa miti dhiisi qaaman dhayamuu fi asseenan kan barbaachisu hundi jechuudha. Nama 10 nama meeqa fiddeeti walii galatti? Namu 15 qofa wanti ani kuweeti makanattuu fidayyuu ijoollee maatii bicha ijoolleen kun ijoollee kana keessaa mucaan tokko haati xiyyaa fi haati mucaa Muusaa tokko garaa tokko haati xiyyaa fi haati isaa takka jedhe. Mucaan riyaadaan kun nama 15 fiddee nama 15 fiddee 15 keessaa 10 qaamaa dhoofteertaa fi 5 dhiiftee biraa gara biyya. Isaan dhayamee fi 5 tana turanii isaan jennaan illee qaanuunni kun na jalaa dhumaa galee deebi'a jedhee deebi'an. Sii galee? Shariifaan ijoollee ati irraan fidde jechuudha. Ijoollee ani irraan fidee kun jechuudha manduubnummaan kunniin jechuudha. Deebi'ee namaan na godhere akka ani kuweetiin keessatti hin deebine iqaamaa kiyya saqqalee onlaayinii irratti akka iqaaman naan baane ji'a 4 biyya la teessisen namichi. Hin kenna nama biraatitti hin bahu viizaan kun. Hin kenna gananatti hin bahu viizaan kun. Jennaan maaliif akka ijoolleen kun fala argatan waan beekuuf. Sii galee? Ka'ee ijoollee tana guuree hidhatti naqe. Haadha faatee hin beektaa kuweetiin afmadii dhaqee naan jedhee ka amma yaasin as keessa taa'ee akkana kijibu kana warabbul kaaba manaa gadi hin baane mucaan kun waan naan jedhee biyya kana dhufe qaba yaasin ka amma asirra taa'ee maqaa kiyya na balleessu kun. Sii galee? Mee irraa banaatii muutii dhugaa kana namni kun marti haadha gahu. Anumaa walii naasa obboleessa kiyya anumaa walii naasa amma ijoolleen namni 5 dhabamte jedhan kun bakka jirtu quba qabda. Kijiba hin dhabamne ijoolleen akka jarri qabamte qabanii eessa fidan. Namichi hin beeku kuweetichi hin beeka akka saba saalim illee akka waasxaan jiru hin beeka. Mantaqa ashiraa keessa kuweetii mara biraa akka ani waasxaa qabu waan beekuuf maal godhe guuree ka qabsiise namichi qabsiise kun akkanaan asirra bayanii iyyan malee namichi inni qabsiise niitii namicha obboleettii abbaa shariikaa kanaa kaalidiin kun abbaa shariikaati. Obboleessa abbaa shariikaa kanattu makfara kana dalaga. Fuudhee maal godhee bakka obboleessi shariikaa abbaa isaa jiru sun ijoollee hattan itti ol seenuu nu dhoorge. Ani jala deema ijoollee kana Jaabir Ahmad dhaqee hin beeknu naan jedhanii Ahmadii ka'ee Fahaadal Ahmadiin dhaqi naan jedhanii Fahaadal Ahmad dhaqee Fahaadal Ahmad irraa Saba Saalim dhaqee hin jiran bakka kana mara. Macarrashaa waan godhu dhabee bakkuma jalqaba jara geessan Fahaadal Ahmadi deebi'ee Rabbina milkeessa yoo achi deebi'u namicha zaabuuxaa argadhe. Zaabuuxa argannaan ijoolleen tuni afaan hin beekani waa takka hin beekani ima boo'ee bira dhaabadhee akka dubartii kana hiqqisee boo'e amma maali naan jedhe obboleessa kiyya daa'imatu achi keessa dha ina dawaatti jandeemin jettuu oo fuudhee fide eenyu maqaan naan jedhe itti hime maqaa ijoollee shananiitu. Itti himee jennaan namichi achi ol na seensisee naa dawwalee makfara jarri jirtu jaliib akka jiru na hime jaliib halkan keessaa sa'a lamatti akka nama maraatu kana halkan keessaa sa'a lamatti ka'ee jaliibin dhufe jaliiboo dhufu. Kooppi linki godhaa jamaa nurratti cufutti jira. Hin jiru namichi keessa. Kooppi linki share godhaa isin galchaati warri yaada qabdan seentanii kennatte. Namarkaa baddii qoy hayaa jedhe. Namichi keessa jira rakkoon qabu dubbii yoo kijiba taate waan amma dubbate deebi'ee dubbatu hin dandeenye malee ilmi namaa dubbii jedhi rakkoon qabu jedhi oofi yallaa. Nama harkaan baduu ijoollattii ka'ee deemee jaliibii argadhee jaliib dhaqee itti luukeeshinii erge namicha wannaa kanatti as jira kootti ijoolleen as jirti jedheeni namicha Sudaanii kanatti jechuudha ijoollee tana fide Eertiricha kanatti illee erge. Maal godhanii achi yaasanii solobiyaana jala galchan waan si ajaa'ibu makfaraan itti argeessanii jechuudha makfara ijoolleen jirtu kana yaasanii solobiyaana jala galchan ijoollee. Yaa mafarri 715 jijjiirama haya. Mafarri 715 jijjiirama achi keessa taa'u. Jijjiira kanneen jijjiirre akka solobiyaa jijjiira seensan achi hiyyaasne almu'ee mas ga'ee garuu warri asitti tokkokkii kanarra bahee mataa gaggara galchee ol gara galchullee namni maatiin biyya keessa akkas ta'aa jira kuni marti kijiba. Ijoollee tana jechuun ani maati. Ijoollee tana jechuun anaaf maati. Namni dubbii kijiba kana qabatee. Qoy Amiira anis waan gaafadhu qabaa qoy itti fufi yaa hayyee.
namni akkamitti dubbii kijibaa kana qabatee TikTok irra bahee ijoolleen gara seentee dhabamtee akkas taate maalii taate mee namni waastaa qabee as dhiyaatee na qoya maal rakkatan asuu jirra. Inshallah. Basamee min badabuubin qoya anis waan gaafadhu jira bar qoya dubbii tana keessa bar waa laalu jira isinis waa laalaati intallaan waliin haafisa dubbii baya dhooggan malee galan dhooggan itti fuuf. Inna akkas jedhi deemee ijoolleen ka jirtu as jiranii namichi ka godhe ijoollee wanti taqayyii boyiit illee qabaman hin jiru namichi beekeeti anaan dheessisiisuuf anarraallee hatta anaan fakkeenyaaf wanni jiru akkasuma haa ta'u anaan dheessisiisuuf anasitti deebinaan guuree makfara naqe namichi nama ofii beeku waastaa ofii beekuun dubbisee sii gale. Akka gaafa sanirraa namicha kana gara deema soqa hin soqa akira isaa maal godhe deemee anaa barbaachuutti ka'ee amma booddee isaa sii gale namichi kun jechuudha. Anuma qabsiisuuf adooni qaama hin hojjechiifatin. Sigale inna kana waan ta'eef dubbiin jiru akkanatti wanti ijoolleen dhabama wayituun jiru ijoolleen kun anaafillee rahima kiyya maatiidha namni raasaa diinummaa fide yookaan dunyaa irraa nyaadhee ani fide hin jiru waan garaas nyaatu keessa amma yaasi mucaan amma akkana haasa'u kun jechuudha. Tola hin finne walumaa galatti tola birrii dilla sanii eessaa fuutee fiddaa miti obboleessa kiyya namni tokko 600 dhufu jira anis qoba qaba waan ta'eef na dhageeffadhu abdii kiyya galatoon ulfaadhu tokkoffaa obboleeyyan kuni. Amiira na beekuu baattii na beekuu no rakkoo hin qabu. Asirra baatee mataa gaggara galchitee narraa iyyaa oolte inta doolar arge garuu an dubbachuun barbaanne illee guyyaa. Dhiisi dhageeffadhu ka Amiiraa itti dhiisi waan tokko dhageeffadhu waan tokko sikina. Sanani ka mataa kiyya gaggara galchuu san. Dhageeffadhee miti fixattee mee na dhageeffadhu. An tokkoffaa biyya san keessa illee hin jiru ijoolleen kun garuu garaa na nyaatan akka obboleeyyan kiyyaa tokkotti jechuudha. Tokko lammaffaa Amiiraani mataa gassi gara galchuu miti usuu toltee muka irratti illee si fannifteeti. Amiiraan hin goone Amiiraan jedha shisma imaani jechuudha. Maaliif jennaan ijoolleen tun biyyaa baatee ati ji'a 4 biyya teettee hanga achi deebitee jette yookaan ji'a meeqa biyya kana kee amma deebitee haga jette ji'a meeqa sulubiyyatti hagamiidhaani jaliibitti hagamiidhaani ijoolleen tun namni manaa gadi baatee hujii baatee kasilkiin jaraa hin hojjanne bakka jarri jirtu hin beenne nama tokko hin taane nama lama hin taane nama 5 achi buutee isaa dhabanii usuu ana taateeti ni maraadhamoo nyaadhee dhugee deema jedhiiti bakka ijoollee tana dhaabadhuuti yaati 500 kanfalanii biyya irraa bayanii. Ijoolleen kun achi buuteen isaa lubbuun nama 5 achi buuteen isii dhabamtee kamaatiin quba hin qabne ni beeka. Mana hidhaa gaafa seente silkiin sirraa fuudhama uffanni sirraa fuudhama fuulii nyaataa dhugaatii balbalarraan sitti hiittatan malee wanna takka argachuu hin dandeessu. Haya maatii yoo hin dubbifne obboleessaa obboleetti qabanii yoo hin dubbifne baatii 4 guutuu ati biyya teettee achii dhufte hanga ammaa kanatti maatii faamilii yoo wal quba hin qabne faamiliin maraachuu qabaa jechuudha. Ana akka biyyatti uffata lafa kaayee deema. Listen na dhageeffatu tokko san. Lammaffaa taree deebi'ee dogongorri guddaan ati qabdu yoo jiraate biyya san keessatti usuu seera hin qabaatin nama fiduudha. Usuu waraqata seeraa qabaatte qaanuun utuu jalaan dhumanne wanni biyya si galchuu hin jiru kana waliin somnuu jechuudha. Ati maaliif biyya galte qaanuuna keessa biyya galtee waraqata dhoosifattee achi as deebuudhaaf biyya galte kana dubbii adii sitti hima dhageette. Waraqata dhoosifachuudhaaf gara biyyaa galte. Tokko ati mataan kan keetuu seeraan qabdu nama seeraan ala biyyaa baasuun dogongora guddaadha. Argite? Ani najala allagee najala fannifamee minaamin ka jedhu kana hin dhagawan addaatama sitti himas illeen beeku jaralleen beeku tokko san lammaffaa ijoolleen kun qabamanii fedhii kan keetinaa fedhii keetinuu haa ta'u fedhii keetin alayyuu haa ta'u qabamanii eega qabamanii yoomitti biyya galanii furmaanni jaraa hoo maali mallaqni jaraa hoo deebi'a kana gaafina si gaafadhu amma. Akkasi kanuma kan yaadullee kan si gaafachuu jedhu barbaadullee. Eewwa gaafii bareeda. Gaafatte. Ka waa'ee mallaqa jaraa gurgurattee biyyaa baaftee cinqaa keessa jirti. Arafaatee. Ana malee iyyuu eenyu hordofaa jira. Sila ka miidiyaa irratti amma haasaan kana hordoftee ishii eessaan geette.
Eega kuweeti deebitee ji'a meeqa? Kun baasa amma jara namicha dadhabne namicha akka baasaa hin jirre argina ijoollee si galee. Saadaa ijoolleen kun akkam taati jettaa? Kanarraa haasayanii ammallee. Namicha Oyi Amiira mee rabbi jedhi qoy rabbi jedhi Amiira qoy. Atta godhuu heddaati atta gootaati atta godhuu Amiira. heddaa. Karraan kan aywa Amiira indaga bakka ati wanni gootu. Wanni WhatsApp gootuu miti si obboleessa barreessaa kiyyaa nama keessaa sitti na haasayaa jira bar. Esa wani sori na son jiru wana soite asumarra ha soite fitta dhageetta abdi Lafa miidiyaa warraa. wana soite asumarra ta Abbo soite rabbii jedhaa hin wacinaa dhageeffadhaa yookaan isin bira bayaa. ayye Abdii si kan karaa gaafii kan konaa deebisuu hin dandeessu afaan Oromoo si dubbadhee bar. Akka maal na gaafatte mee? An gaafii nan si gaafadhe ijoolleen kun xumurri ijoollee kanaa maal ta'a guyyaa kamitti galani eessa jiran maffara isaan poolis xaabiyaa isaan jiran waan beektu yoo taate Amiiraafis imaaniifis hin beektaa miti kennii fi haa dhaqanii ilaalanii warri hiqaamaa qabu dhaqanii ilaaluu danda'anii haa dhaqanii ilaalanii tokko san. Seensisan akkam goota? la nu sensisan Abiibii bar waraqata yoo qabaatte mana hidhaa keessatti abbaa barbaadde dhaqee gaafachuu dandeessa nama ajjeesaniiti miti kan qabaman. Amiira dhageetta? Eegala isinitti himna carraa nu kenna. Mee carraa nu kenna Mee gaayis qoyaa mee qoyaa isin nama shan biraa nama shan ka biraa fiduun alatti shanan badee galchinaa qoyaa mee shanan badee galchina loon sadee gahee malliin galchu lolliin galchuu malli galchuu malee jedhe qoyaa mee gaayis qoyaa dhiifa malee Nasir carraa kennime Nasir mee qoyaa dhafaate Nasir waan inni ba'u laallee yookiin gadi buusa Nasir illee waa jechuu jira mee waan inni ba'u laallu Angaas dhibee biraa natti hin fidina suuraa nama biraa ani kolfadee bara mandara keessaa guurtaniitiin ijoollee keessan nama keessan biyya irraa yaaftanii qaatanii ka biraa natti hin fidina qoyaa kana dura bakka haa argatu obboleessa biyya akka godhu ijoollee kanneen. Waan ijoollee na gaafattee mee haadhafaate? Ijoollee shanii kana atta godhuu heddaa sin jedha lubbuun nama shanii ta'an nama salphaa miti atta godhuu heddaati. Akka maalummaa yoo jettu biyya galchuu heddaaf asii baatii gaafattaami? Ijoollee kana asitti baasuu heddamoo gara biyyaa galchuu heddamoo yoo gara biyyaa galtee hoo mallaqni isaan gajjisanii sabbata haadhaa gurguratanii bayan kun ni deebi'aafi. Ijoollee kana akkaataan isaanitti jiru quba qabda ijoollee kana agarsiisuu dandeessa mana hidhaa koyeeti yoo ta'e namni waraqata seeraa qabu dhaqee abbaa barbaade shaanxaa geessu abbaa barbaade dhaqee ilaalu abbaa barbaade dubbisuu mirga qaba. Amaliin bilbila isiin qabdaami? Obboleessa kiyya maa amaliin bira nageessita amalii miti ka fidesi. Dhaqxee seensisuu dhoorgan hattan isiyyuu bilbilii gaafadhoo barbaadde seenuu dhoorgan jedhan. Anaaf isii waliin dubbisnu garuu jedhanii miti bar mana teettee ma dhageeffattaati ati mana teettee ma dhageeffatta amalii miti bar ka fidesii bara manduubii kan keeti baangaalii ati irraan fiddellee hin beeku bar situ fide bar duubeen ijoollee kanaa na seensisuu didanii. Onna geessu talaa geessanii baasa boora akka fide. Caccabsaan abduu qofa seenadha abduun kam inni meetu abduun nuu fida. Abduun teemsirraan kaasoo amma bilbila kanaayyuu giddiin makanaan argamu. obboleessa kiyya dhageeffadha. Abduun maal qaba ijoollee kanarraa haadha baasee Bismillaahi sheetaan irrajiim. Annamma afaan Oromoo haasawwan as keessa jira miti. Obboleessa kiyyaati maaliif wannoo hoolaa garbuu jala kaayan taata Abdallaani. Ijoollee gaafa duraa maal abdattee fidde abduu abdattee fidde ati gaafa duraa. Akkam. Ati ijoollee amaliin abdattee fidde moo abduu abdattee fidde moo baangaalii kana namni akkamii dhufa koyeetii yoo namni akkamii dhufa lafaate. Namni yoo dhufu maal jedhee dhufa rakkoo kana namuuda sadee dhufa namni yoo dhufu. Ati maal abdattee isaan fiddee si jedhaman. Ati maal abdattee isaan fiddee gaafa Kadalagaan hin jirre inni birriif fide dhageeffadhaa boosnitti himna nama achi dhaqee galillee qaama kanaa achi akkanumaan callistee. Dhageeffadhu birriif fide dhageeffadhaa natti adda sinii baasa. Birriif fidee miti obboleessa kiyya dhageeffadhu. Dhageeffadhu wayita biyyarraa haadha faatee dhageeffadhaan. Sawwaaqa motoraa ooftanii sawwaaqa makiinaa jaanii fidan ka fideen maktabaa walii galanii fidan achitti ji'a 4-3-4 teessisaniitiin iqaamaa isinii baafna jaanii akka waan qormaanni jiru kuftan jaanii nama biyyatti deebi'ee jira 500 kasaarree amma dhageeffadhu sitti amma ijoolleen hidhaa seentemi biyyatti deebiti ijoolleen dhageeffadha wanni jiru kana birrii ofii ka biyyarraa itti walii galtee dhufte funyaan qabdee birrii ofii gaafatu malee
kammoo achiin galu jee badee deemee dalagatu amma nama akkasitti badee wallahi jira. billahi rabbi kafadhe abbaan feetan dhageeffadha abbaan feetan nakuma abbaan feetan na jedha hoolaan isinii mallaqatti kennitan malee isaa miti jechuudha maaliif jennaan namni tokko biyya Kuweetiin san keessatti seera yoo qabne siin garaagarummaan qabu kaawufiyyuu biyya galee waraqata sirreeffatuuf qaanuunaan biyyaa galee isin harkisee biyyarraa isin baasee Suudaanitti isin kennee Suudaaniin akka barbaaddetti isinitti taphattii jechuudha. Obboleessa kiyya dhageeffadhu lubbuun ilma namaa nama shanii kun salphaasitti hin fakkaatin ilaal salphaasitti hin fakkaatin asitti jechuudha akka Kuweetiitti yoo sirraa baafachuu dhaban akka biyyaatiin walirraa baafatan dhageeffadhu akka biyyaatitti jechuudha gumaa fixattaa jechuudha ijoolleen kun waa taatee jennaan. Halkanii biyyatti jala deemi mallaqa feete nyaachiftee dhageeffadhu obboleessa kiyya wayinuu borcii baafteetiin jette mallaqa feete nyaachiftee abbaa feete gaafattee akka duraaniini. Bangali Pakistaanii gootee bari Itoophiyaa irraa Kuweetiin nama fiduu waan salphaa miti birrii 500 nama 5 irraa miti nama 16 irraa birrii Itoophiyaa walakkaa miliyoona nama tokko irraa nyaattee fuutee fiddee jechuudha. Gatii kana ta'e isaan kana tuyyuu jaalaa ta'eetiin si cadhisan malee ijoolleen kun hagana achi buuteen isaanii dhabameetiin hagana hin ta'an. Maqaan sirraa hin bu'u maqaa ofitti hin fidini ijoolleen hin dhabamne ijoolleen hin jiranii isaanillee naa qixa erga jiraatanii fidii qabamne jechuun maal jechuu ati ijoollee daa'imman haadha faatee daa'imman waggaa 14 waggaa 15 Amiira dhaquu barbaadda na waliin si waliin dhaqa borga nama si waliin dhaqa ammoo yoo ati ni si waliin haasa'an jiru ani tortora akka keetii kana wajjin imaaniin qabbuusi Amiira Imani kabus imani yo kam yuti kabaddu arraba barbaachis nama safuun beene waliin haasa'uu barbaadu dhageeffadha arraban barbaachisu osoo arrabni ka dandeetti waa imaan tabtoo mangadoo imaan